Iraan waraana ishee ajajjee Ameerikaadhaanis boolla itti awwaalamtan 8,000 qonnee qopheessineerraa kottaa jettee jirti. Kana kan jettee waraanni lafoo Ameerikaa 10,000 ol Iraan seenuuf erga bobbaafamanii daangaa Iraan qaqqabanii boodadha. Ajajaan raayyaa ittisaa Iraan waraanni biyyattii loltoota Ameerikaa Iraan seenuuf jiran akka qolataniif sochii taasifamu kamiifiyyuu qophii akka ta'an ajajaniiru. Iraan gidduu kana tarkaanfii kana qolachuuf jecha Israa'el irratti soomaa misaayilaa akka addaatti roobsitee jirti. Waraana Ameerikaa 55,000 marsee jiruu fi koomaandoo addaa Ameerikaa dabalataan 10,000 ol taantu daangaa ishee seenuuf afanfaajee dhaabbataa jira. Ajajaan waraanaa Iraan buufata gabbisa niwukilaaraa ishee seenuuf koomaandoo Ameerikaa 10,000 oliin lakkaa'amaniin abiddaan dhumtuu giimii abiddaanan isin balleessa jettee jirti. Amma Iraan keessatti muddama isa dhumaatu mul'ata. Walumaa galatti Iraan halkan gara barii dukkana cillimaa isa sa'aatii 10 keessatti argamti. Ameerikaan guyyaan isheen mariidhaaf keessee guyyoonni 10 dhumaniiru. Amma booda Iraan irraa buufata anniisaa balleessuun ibsaa guutummaa biyyattiitti dhaamsanii waraana lafoo harkaaf harkaan jalqabuu fi Ameerikaan yeroo kun ta'uuf jirutti ammoo ajajaan olaanaa waraanaa Iraan Jeneraal Amiir Haataamii raayyaan ittisaa biyyattii sochii diinaaf of eeggannoo olaanaatiin akka hordofanii fi haleellaa kamiyyuu ittisuuf tarkaanfii fudhachuuf akka qophaa'an ajaja kennuu isaanii gabaafameera. Eegduu warraaqsaa Iraan waliin hariiroo kan qabu Taasnimaa akka gabaasa baaseen agarsiisutti diinni karaa lafootiin duula banuuf kan yaalu yoo ta'e namni tokkollee hafuu hin qabu jechuudhaan ajajoota raayyaa ittisaa Iraaniif ajaja kenneera. Ajajaan raayyaa ittisaa Iraan ajajaan olaanaa humna ittisaa guutummaa biyyattii keessa jiran akkasumas humna lafoo, humna qilleensaa fi humnoota galaanaa waliin dubbachuu eereera. Gocha diinaa dura dhaabbachuun akka danda'amuuf waraanni Iraan haleellaa raawwachuu fi ittisuuf qophii guutuu taasisuu akka qabus akeekkachiisee jira. Ajajaan waraanaa kun kana kan jedhe pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torban lamaan yookaan sadan itti aanan kanatti Iraan keessatti haleellaa guddaa akka raawwatan dubbachuudhaan boodadha. Ameerikaan gara odolawwan Iraanitti loltoota lafoo bobbaasti sodaan jedhus kan jalqabame yommuu ta'u, kana malees buufata gabbisa niwukilaaraa Iraan Isfaan seenuudhaan koomaandoon Ameerikaa yuraaniyeemii Iraan gabbiftee boombii niwukilaaraa 10 ta'uuf gabbifamaa turee fi fiixeegee buutanii ba'u jechuun erga dhagaameen boodadha. Dubbi himaan waraana Iraan Ameerikaa fi Israa'el haleellaa raawwachaa kan turan bakka xiqqoo irratti xiyyeeffachuun akka ta'e ibsuun Iraan haleellaa isaaniin daaraa godhuu bal'aa fi barbadeessuu akka gaggeessitu akeekkachiisee jira. Ameerikaan gama isheetiin guyyaa lamaan dura iddoowwan Iraan 14,000 ol ta'an irratti tarkaanfii waliigalaa akka fudhattee ibsitee jirti. Ibsi madda oduu eegduu warraaqsaa Iraan waliin hidhata qabu Taasniim irratti beekuun Ameerikaa fi Israa'el humna waraanaa Iraanii fi meeshaan isheen qabdu ilaalchisee odeeffannoon qabna jedhan guutuu akka hin taanes eeree jira. Dubbii himaan kun itti dabaluun oomishni waraanaa Iraan bakka tasaa isin hin beekne jiras jedhee jira. Haasaa pireezidaanti Tiraamp kuufama meeshaa Iraan harka caalu akka barbadeessee jiru kufaa taasisees jira. Dubbii himaan kun Ameerikaa fi Israa'el haleellaa bananiif gatii baasus jedhee jira. Iraan haleellaa cimaa ta'e Ameerikaa fi Israa'el irratti akka geggeessitu akeekkachiifteetti. Dubbii himaan waraanaa Iraan kun yeroo dhiyootti ibidda isin irratti roobsinu arguuf jirtu jechuudhaanis Ameerikaatti dhaadataniiru. Akka ibsa isaanii kanaatti waraanni Ameerikaa yuraaniyeemii gabbatee fi boombii niwukilaaraa 10 ta'u Iraan hidhachuuf fiixee geesse kanan baasa jedhee Iraan yoo seene giimii abiddaatiin barbadaa jedhee jira. Kana malees yuraaniyeemiin Iraan gabbisaa turte iddoo isaan tasumaa hin yaadne dhokfame akka jirus ibsanii jiru. Miidiyaaleen Iraan akka ibsa humnoota eegdota warraaqsaa Iraan irraa kenname gabaasanitti Ameerikaa fi Israa'el waa'ee dandeettii humna waraanaa Iraan abjuudhaan odeeffannoo hanquu ta'e qabus jedhee jira. Humni waraanaa Iraan dandeettii fi meeshaa waraanaa Ameerikaa fi Israa'el hin argin akka qabuu fi
haleellaa cimaa ta'e irratti geggeessuuf qophii irra akka jirus ibsee jira. Dubbii himaan waraana Iraan dabaluudhaanis meeshaan waraanaa Iraan kan oomishamu bakka isin tasumaa hin yaadinii fi tasumaa hin beeknettidhas jedhee jira. Tiraamp kuusaan meeshaalee waraanaa Iraan manca'aa jira, Iraan meeshaa waraanaa fiixaa jirti jechuu isaa dubbates soba jechuu ibsanii jiru. Qondaalli kun Ameerikaan ofiidhuma isheetii guyyaa lamaan dura tarkaanfii ji'a tokkoo fi guyyaa sadiif Iraan irratti waraana guyyaan raawwataa turteen meeshaan waraanaa Iraan jalaa barbadaa'e harka tokko sadaffaa qofa akka ta'e ibsitee jirti. Kun kanaan yeroo jirutti Iraan waraana Ameerikaa fi Israa'el waliin gaggeessaa jirtutti xumura gochuuf barbaaddus ibsuun garuu haaldureewwan guutamuu qaban akka jiran ibsaniiru. Pirezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian President Masuud Pezeshkian kana kan dubbatan pirezidantii kaawunsilii Awurooppaa waliin karaa bilbilaa erga mari'atanii booda ta'uu miidiyaaleen Iraan gabaasaniiru. Haalduree isaan ka'an keessaa tokko waraanni gara fuulduraatti Iraan irratti akka hin labsamne wabii qabatamaan jiraachuu akka qabu kaa'aniiru. Waraanni kun akka dhaabbatuuf qabxiilee 15 Ameerikaan torbee darbe keessa Iraaniif ergiteef Iraan deebii kenniteen yaaduma amma pireezidant Masuud Pezeshkian kaasan gaafattee turte. Innis gara fuulduraatti Iraan irratti waraanni akka hin labsamne wabii qabatamaan jiraachuu qabaa kan jedhu ture. Ulaagaan Iraan gaafattee turte kan biraan Ameerikaan badii waraanaa kanaan Iraan irraa tarkaanfii ga'eef beenyaa akka kaffaltuu fi ulaa Hormuz irratti Iraan walabummaa guutuu akka qabdu beekamtii akka kennitu kan jedhudha. Waliin dubbiin pireezidantii Iraan fi pireezidantii kaawunsilii Awurooppaa karaa bilbilaa taasisan carraa waraanichi karaa mariin dhumuu mala jedhutti wantoota abdii horan keessaa tokkodhas jedhamee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo Ameerikaan torban 2 hanga torban 3 gidduutti Iraan keessaa ni baati jedhaniiru. Kun ammoo yoo mootummaan waggootaaf meeshaa waraanaa ijaaruu akka hin dandeenye mirkaneeffatedhas jedhaniiru. Waajjira Ovaal keessaa dubbii taasiseen Tiraamp Iraan waliigaltee irra ga'uuf kadhachaa jirti, garuu kun ta'es ta'uu baates yeroo turtii Ameerikaatiif kun hiika hin qabu jedhanis jiru. Kana dursee pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian diinonni ishee waraanni kun akka hin kaane wabii kan kennaniif taanaan waraana kana dhaabuuf Teheraan fedhii barbaachisuu ni agarsiifti jedhee ture. Pireezidantiin Chaayinaa Xi Jinping ammoo carraaqqii waraanni kun ittiin dhaabbachuu danda'u taasisuuf cimsaa jiraachuu gabaasaniiru. BBC Beijing jirutu ibse. Gama biraatiin Ameerikaa fi Awurooppaa gidduu qilleensi galeera. Biyyoonni Awurooppaa haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwattuuf xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa daangaa qilleensaa isaanii akka hin fayyadamne dhorkaa jiru. Murteen akkasii kun Ispeeniin kan jalqabame yoo ta'u amma ammoo Faransaay fi Xaaliyaan ejjennoo wal fakkaataa qabaachuun isaanii gabaafameera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maxxansaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniin xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa meeshaa waraanaa fe'anii gara Israa'elitti balali'aa turan daangaa qilleensaa ishee keessa akka hin qaxxaamurreef Faransaay dhorkuu ishee eeruudhaan komii dhageessisaniiru. Ji'a tokko oliif Iraan irratti haleellaa addaan hin cinne raawwachaa kan jiru pireezidanti Tiraamp murtee Faransaay kanaan baay'ee kan neekame yoo ta'u barreeffama maxxanse kanaan dhorkaa Faransaay Ameerikaan hin dagattu jechuun cimsee qeeqeera. Dabalataan Xaaliyaaniinis xiyyaarri waraanaa Ameerikaa tokko buufata xiyyaaraa ishee Sigoneellaa jedhamu kan kutaa biyya Xaaliyaanii Siisiilii keessatti argamu keessaa akka hin qubanne dhorkuu ishee miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Buufanni waraanichaa buufata humna qilleensaa Xaaliyaanii yoo ta'u humni galaanaa Ameerikaas bakka qubatee jirudha. Kanaan dura ammoo ministeerri dhimma alaa Ispeen xiyyaaronni waraanaa lola Iraan keessatti gaggeeffamu irratti hirmaatan daangaa qilleensaa ishee akka hin fayyadamne cufuu beeksiseera. Lolli Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessan dhiyeessii boba'aa fi xaa'oo addunyaas jeeqee jira. Kana biratti ammoo Iraan daandii boba'aa fi gaazii guddaan kan ittiin qaxxaamuru ulaa Hormuz cufuu isheetiin hanqinni shaqaxootaa adda addaa fi qaala'insi gatii olaanaa ta'e akka mudatu sababa ta'eera. Kanuma wajjin wal qabsiisee Itoophiyaatti hanqina boba'aa mudate hordofuun hojjettoonni mootummaa tokko boqonnaa waggaa akka fudhatan gaafatamaa jiraachuu hojjettoonni BBC'n gaaffiif deebii waliin taasisee himaniiru. Hanqinni boba'aa sababa cufamuu ulaa Hormuz kan boba'aan addunyaa dhibbentaa 20 keessa darbu damee geejjiba magaalota gurguddoo Itoophiyaa irratti
dhiibbaa akka uume BBC'n jiraattotaa fi konkolaachiftoota irraa hubate jira. Hawaasni fi dhaabbileen boba'aa qusannaa guddaan akka fayyadaman yaadachiisa kennameen alatti dursanii dhaabbilee nageenyaa fi konkolaattota geejjiba uummataaf dursi akka kennamus ajajameera Itoophiyaatti. Tibbana ammoo Itoophiyaatti gatiin konkolaattota elektirikii hanga birrii miiliyoona walakkaa yookaan 500,000 waliin daballee agarsiiseera. Konkolaattota xixiqqaa irraa yookaan gatiin isaanii birrii 400,000 irraa hanga birrii miiliyoona 1tti dabaleera. Konkolaattonni elektirikii jechuudha. Sababni guddaan daballii kana baasiin geejjibaa dabaluudha. Obbo Biruuk sababa waraanaatiin danqamu geejjiba galaanarraa konteenara tokkoof doonii tokkoof doolaara 2,500 hanga doolaara 4,000 dabaluu isaa eeree jira. Daballiin kun konkolaattota elektirikii irratti haala wal madaaluu hin dandeenyeen kan mul'atu yoo ta'u, konkolaattota baajata xiqqaa beenzilaan hojjetan irrattis daballiin mul'achuu dubbateera. Fakkeenyaaf konkolaataan Suzuki Desire kanaan dura miiliyoona 3 fi 300,000 gurguramaa ture, amma gatiin isaa miiliyoona 4 fi 300,000 ol ga'ee jira. Gabaa konkolaataa haaraa irratti akkuma gatiin dabalaa deemu konkolaattota tajaajilan irrattis gatiin ni dabala. Konkolaattota elektirikii fi beenzilaa biyya alaatii galfaman malees konkolaattota biyya keessatti oomishaman yookaan tolfaman irrattis daballiin kun mul'ate jira. Akka gabaasi ba'e kun agarsiisu. Kana malees dabalataan BYD kan chaarjii tokkoon hanga kiiloomeetira 400 deemuu danda'u irratti waraana Iraan duraa naannoo miiliyoona 3.8tti gurguramaa kan ture yoo ta'u, amma garuu gatiin isaa miiliyoona 3.8 ga'ee jira. Konkolaataan kun gatii madaalawaa jedhamee osoo doolaaraa 10,000 gurguramaa jiru Itoophiyaatti maaliif hanga miiliyoona 4 akka gurguramu warri bitan ni gaafatu jedha BBCtu gabaase. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduraatti sinii dhufu ala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaadhaa sa'aatii yartuun booda odeeffannoo wayitawaa gara biraatiin hanga deebinee ol arginutti nagaatti.